Hello, hordoftoota YouTube koo hundaaf nagaan rabbii isiniif haa ta'u akkam jirtu. Guyyaa har'aa akkuma Facebookii karaa Telegiraamis isinii barreessuu yaalee guyyaa har'aa kanaan isiniif qabadhee dhiyaadhee namni tokko akkamiin Windows password Windows 10 password isaa bifa salphaa ta'een cabsee seenuu danda'a kan jedhudha. Windowsin operating systemidha. Operating systemii kana bifa salphaa ta'een akkamittiin cabsinee seenuu dandeenya kan jedhudha kan isiniif dhiyeessaa jiru. Kan Linux operating systemii qabaachuu ni dandeenya, Mac operating systemii qabaachuu ni dandeenya, warroota kan yeroo biraasinitti kutaa biraatti waliin diskees gochuu ni dandeenya. Guyyaa har'aa garuu bifa salphaa ta'een namni tokko osoo bootable media kamillee flashes ta'uu danda'a, CDs ta'uu danda'a osoo hin fayyadamiin akkasumas illee application software password recovery ta'uu danda'a wantoota adda addaa osoo hin fayyadamiin bifa salphaa ta'een namni tokko akkamittiin Windows operating system isa cabsee seena kan jedhu isinitti agarsiisudha. Kanaaf bifa salphaa ta'eedhaan asirraa na hordoftu iskiriinii irratti wantoota ani barreessu jalqaba irratti akkuma asirraa argaa jirtan password kiyya galuudhaaf nan yaala nan galchu erga password kiyya dagadheera ta'ee gara iskiriinii irraa akka argaa jirtan bakka kana wifi bukkee kan jirtu mallattoo ishee jirtu kan irratti gadi cuqaasna. Erga asirratti cuqaasnee mallattoo kana nuuf fida bakka white blackboard kana nuuf fida. Blackboard kana gaafannoo kan iskiriinii blackii ta'e kana gaafannee nuuf fidu asirratti net user jennee barreessina jechuudha. Net user jennee gaafa barreessinu space qabaachuu qaba. User jennee gaafa barreessinu userii nu asirraa qabnu nutti agarsiisa. Userii administrator account qabna, default account qabna, guest account qabna. Then administrator account keenya irra kan jiru Nimona D kan jedhudha. Kanaaf Nimona D kan jedhu kana cabsinee seenuu qabna jechuudha. Maaliif administrator password hin qabnu taanaan application kamillee laptopii keenya irratti fe'achuu hin dandeenyu, akkasumas illee ta'ee update godhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf asirratti net user Nimona D jennee kanatti barreessina. Sanaa booda addanaatti maal qabna? Asterisk qabna jechuudha. Erga Nimona D jennee osoo hin dogongoriin maqaa administrator jala jirtu kana akkuma argaa jirtan Nimona D kan jedhudha. N kapitaala, Dnis qubee guddaadha. Osoo hin dogongoriin erga barreessinee booda enter jenna. Gaafa enter jennu maal nuuf fida? Enter a password for the user jedha. Nimona D kan jedhu userii amma gararraatti barreessite kanaatiif password kabraa galchii jechaa jira. Haaraa jechuudha. Isa kanaan dura daganeera already amma password haaraa galchiinu jechaa jira. Yoo barbaanne password assign gochuu dandeenya. Yoo hin barbaanne immoo jump gochuu kan irra darbuu ni dandeenya. Enter jenna. Maal jedhamasi? Retype the password to confirm jedha. Password gararraatti laanni irra yennaa ta'e password haaraalee kenniin irra yennaa ta'e password sana confirm gochuudha. Password masa jalqaba gararraatti galchine irra deebinee galchinaa jechuudha. Garuu password gararraatti waan hin galchineedhaaf enter jenna ammasi. Sanaa booda keyboard keenya irraa enter jenna. Sanaa booda the command completed successfully jedha. Kana jechuun password tokko malee amma gara Windows keenya galuu ni dandeenya. Gara Windows 10 password administrator userii keenya galuu ni dandeenya jechuudha. Mee haa ilaallu asumarraa asii kana cut goonee ba'uu ni dandeenya. Sanaa booda bakka kanarra dhufnee sila password na didee ture amma directly bakka kanarra tan cuqaasaa jechuudha. Akkuma isin asirraa argaa jirtan Windows keeyotti seeneera jechuudha. Bifa salphaa ta'eetiin gara Windows koo seenuu danda'eera jechuudha. Kanaaf namni kamillee command ana amma asirratti agarsiise kana fayyadame bifa salphaa ta'eetiin Windows operating system isaa Windows 10 kan ta'e bifa salphaa ta'eedhaan seenuu ni danda'a jechuudha. Ulfaadhaa kabajama YouTube kana subscribe godha. Afaan keenya waliin haa guddisnu akkasumas illee beekumsa of biraa qabnu waliif share haa goonu. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u share, like, subscribe gochuu yoomillee hin dagatina.